Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun oduu keenya kan ammaatti kan isinitti mukayyaa Huseenii hanga dhuma qophii keenyaan wajjin turan affeerraa keenya. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya mata duree oduu isin dhageessisa. Dhiyeenya kana obbo Jawaar Mohammad biyyaa bahe yookaan ammoo umraa deeme jechuun dhagahamaa jira. Itti aanee isin dhiyaata. Obbo Jawaar Mohammad viisaa biyya UK akka qabus dhagahamaa jira. Ammas obbo Jawaar Mohammad guyyaa gara biyya Saudi Arabiyaa umraaf deemu eerpoortii Finfinnee keessatti akka qaama nageenyaa yookaan ammoo poolisii Finfinneetiin qabames dhagahamaa jira. Kun hangam dhugaa oduu keenya keessatti argattu. Obbo Jawaar Mohammad dhugumaan viisaa UK qaba. Obbo Jawaar Mohammad dhugumaan eerpoortii Finfinnee keessatti qabame. Obbo Jawaar Mohammad amma eessa jira? Itti aanee isin dhiyaata. Warroonni YouTube keenya faaraa taatan YouTube keenya like, subscribe gochuun wajjin turaanis affeerraa keenya. Obbo Jawaar Mohammad akka nama kamiyyuu biyya ofii irraa baqatee biyya ambaa deemee jiraachuu akka danda'u namni kamiyyuu tilmaamuu hin dadhabu. Obbo Jawaar Mohammad umraallee yoo ta'e waggaa kamuu deemaa akka ture beekamaadha. Kanaafiyyuu namooti Obbo Jawaar Mohammad viisaa kennee fi biyya akka bahu godhe eenyu jettanii yaadu. Ani garuu namooti Jawaar fi Abiy Ahmed wal qunnamsiisee ammas viisaa UK akka qabu olola sobaa kan madda hin qabne diinota ummata Oromoo fi Jawaar Mohammad akka ta'e ifaadha. Garuu Obbo Jawaar Mohammad akka qabsoo ummata Oromoo biyya abbaa ofii keessatti akka ummati Oromoo gabrummaa waggoota dheeraaf irra turte bilisa baasuuf diina kokkee qabaa jiru ifaadha. Obbo Jawaar Mohammad mana isaatii fi ilma isaa waggoota 5 arkee hin beeku. Kun hundumtiyyuu kaayoo ummata Oromoo akka ilmaan isaa fi haadha mana isaa daran akka laalutti namatti mul'ata. Obbo Jawaar Mohammad ummata Oromoo bilisummaa dhugaa suniif jecha biyya Itoophiyaa tan hayyoota Oromoo nyaattu ummata Oromoo darartu keessatti faamilii isaa biyya ambaa dhiisee kaayoo ummata bal'aa galmaan ga'uuf jecha halkanii fi guyyaa itti dararamaa turedha. Ammas dararamaa jirudha. Yoo isin yaaddan Obbo Jawaar Mohammad akka nama taraa wayii mootummaa Itoophiyaa baqachuuf biyya namaa deemee jettanii yaaddu kun nama Obbo Jawaar Mohammad diqqeessuu fi diina ummata Oromoo ta'uun beekamaadha. Kanaafuu Obbo Jawaar Mohammad jechuun nama mirgoota namooti hundumtuu qaban qabudha. Bakka fedhe deemuu mirga guutuu akka qabu Obbo Jawaar Mohammad akka waan mootummaan Itoophiyaa keessaa bahuu hin dandeettu jedheeni ololli kijibaa diinota ummata Oromoo fi diinota Haji Jawaar Mohammad irratti oofuun akka ta'e shakkii hin qabu. Kanaafuu Obbo Jawaar Mohammad umraa akka jiru beekamaadha. Namooti tokko Jawaar Mohammad akka biyyatti deebi'uu hin barbaadan. Maaliif garuu Haji Jawaar Mohammad viisaa biyya UK qabaachuun dhugaadha. Ololli eessaa bahe hubadhaa. Ummati Oromoo Obbo Jawaar Mohammad viisaa UK qaba jedhu akka Jawaar Mohammad biyya Itoophiyaa jedhamtu sunitti hin deebine barbaadu fakkaata. Garuu Jawaar Mohammad nama biyya ambaa viisaa barbaadu osoo hin taane nama biyya ofii bilisummaa barbaadudha. Kana malees Obbo Jawaar Mohammad akka biyya keenyatti deebi'uu shakkii hin qabu. Jawaar Mohammad nama kaayoo ummata Oromoo galmaan gahuuf waggoota 10 darban ummata dammaqsee wayyaanee biyyaa baasedha. Warroonni ummata Oromoof ajandaa kennan diinota akka ta'e shakkii hin qabu. Kanaafiyyuu Haji Jawaar Mohammad akka eegdota isaa waliin umraa deeme fotoolee fi hiriyooti isaa miidiyaa hawaasummaa irratti dubbachaa jiru.